Yoo shama kam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo bilbilaa gochuu hin dagatinaa. Oduuwwan gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanne isiniif dhiyeessina. Lixa Oromiyaatti balaa dhukkubaa busaa akkasumas balaa beelaa naannoo sanatti mudateen gargaarsi iddoo garaa garaatii naannoo sana dhaqqabaa jira. Dhiyootti waldaan araaraa magaalaa Naqamtee akkasumas waldaan amantoota Oromoo Finfinnee gargaarsa daakuu midhaanii garaagaraa akkasumas gargaarsa saba sanaaf kan ta'u naannoo sanatti erganii jiru. Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa qarshii miliyoona 4.3 walitti tilmaamuun daakuu nyaataa arjoomtee jirti. Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa uummata aanaalee beekiif qondaalaa weerara dhibee busaa fi beelaan rakkachaa jiruuf daakuu nyaataa maallaqa qarshii Itoophiyaa miliyoona 4.3 olitti tilmaamamu arjoomte. Deeggarsi kunis abbootii fi haadhotii warraa 3,200 tokkoon isaaniitiif daakuu kiiloogiraama 25 qaqqabee jira. Waaqayyoo gidiraa kanaa uummata keenyarraa haa dhaabu jechuudhaanis ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Akkasumas gargaarsa lixa Oromiyaatiif waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Makanii Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota Oromoo Finfinnee gargaarsa lixa Oromiyaa kanaatiif ergitee jirti. Waldaan kun kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa wal cimsaas jecha jedhuun waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Makanii Itoophiyaatti waldaa amantoota Oromoo Finfinnee lammiilee Oromiyaa lixatti weerara dhibee busaa fi beelaaf saaxilamaniif deeggarsa goote. Waldaan kun lammiilee godina lixaa Wallaggaanaa Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaanaa Gidaamitti weerara dhibee busaaf beelaaf saaxilamaniif daakuu midhaanii deeggarsa taasiftee jirti. Deeggarsi taasifame kun birrii miliyoona 3.2 kan tilmaamamu yeroo ta'u, waldaa amantoota Oromoo Finfinneef tokkummaan waldoota warra Wangeela Oromoo Addunyaa waliin ta'uudhaan kan walitti qabamedha. Amantoonni waldaa kanaa yeroo garaa garaatti lammiilee kanaaf Waaqayyoon kadhachaas turan. Deeggarsa kanaa kan fuudhee garee pirezidaantiin Sinoodosii Beekii Gidaamii Luba Eeliyaas Farraatiin durfamu yeroo ta'u, hirmaannaa taasifameef waldaa amantoota Oromoo Finfinnee fi qooda fudhattoota hunda eebbisanii jiru. Miidhamni sabichaa ulfaataa akka ta'e kan dubbatan lubni Eeliyaas waldootiin kiristaanaa kaanis namootni dhuunfaa fi dhaabbileen garaagaraa biyya keessa jiran fi biyya hambaa jiran saba kanaaf akka dirmataniif waamicha dhiyeessanii jiru. Waldaan amantoota Oromoo Finfinnee yeroo garaa garaatti hawaasa rakkoo uumamaaf namtolcheef saaxilamee miidhameef dirmataa turuun ishee ni yaadatama. Dhaamsa Sinoodosii Beekii Gidaamii irraatii kan dhaqqabee sabni Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan waldaan kiristaanaa akkasumas waldaan amantoota Oromoo Finfinnee nuuf dirmattee isinis saba kanaaf akka dirmattan isin gaafanna jechuun pirezidaantiin Sinoodosii Beekii Gidaamii lubni Eeliyaas ergaa isaanii dhaamanii jiru. Waa'ee ajjechaa haadha ijoollee torbaa Boosat hanga ammaatti maal beekna? Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat ganda Garrii jedhamutti ajjechaan lammiilee nagaa tibbana raawwatame jedhamu yoo dubbii ta'ee jira. Ajjechaan walitti wiixata galgala raawwatame jedhamee kanaan haati tokko ajjeefamuun miidiyaa hawaasaa gubbaa dheekkamsa kaasee jira. Suurri ishees bal'inaan qoodamaa ture. Haati kun aadde Kuulee Hawaas jedhamti. Haadha ilmaan torbaati. Namoota biroo 3 waliin bakka tokkotti ajjeefamuun gabaafamee jira. Miseensa maatii aadde Kuulii ta'uu kan himanii fi nageenya isaanii fi maqaa isaanii ibsanaa kan jedhan kan dubbatanitti ajjechaan kun halkan naannoo sa'aatii 2tti raawwatame. Tibba darbee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti naannoo Garrii kanatti lolatu ture. Aadde Kuuliif namoonni biroo 6 gaafa onkoloolessa 14 2016 mana isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatiin fudhamanii jedhan. Namoota 6 qabaman keessaa namni Saaroo Gubbaa jedhaman haati warraa isaanii yoo gadhiifaman namoota hafan bakka Birkaa jedhamutti halkan tokko bakka tokkotti ajjeesanii jedhan. Kana dura hawaasa naannoo sanaa raayyaan ittisaa walgahii waamee haasofsiisaa ture. Guyyaa isaan qabaman kana immoo qaama lamaan gidduu lolatu ture. Warra qabaman kanaan ijoolleen nutti qallabdanii nutti gadhiistanii nu ajjeesistu jedhanii qabanii deemanii jedha. Aadde Kuuliidhaan ilma kee faatu nu ajjeesaa situ qallabee nutti gadhiisaa kanaan dura isaan faatu nu ajjeesa jedhaniin guyyaa muraasaa kaampisoo gidduutti hidhaa turani. Achii baasanii bakka tokkotti ajjeesanii jedha miseensi maatii aadde Kuulanii.
Namoonni afran bakka tokkotti ajjeefaman jedhamanis Aayyoo waggaa 50 caalan Aadde Kuulee Hawaas Waaqayyoo Gadaa Godaanaa Baqqalaa Booruu fi Tufaa Eda'uu ta'uu himu. Ajjechaa namoota nagaa kanarratti raawwatame jedhamee ilaalchisee waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa akka yaada nuuf kennaniif yaaliin goonee hin milkoofne. Raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaas dhimma ajjechaa namoota kanarratti hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Dhimma ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame kana kan gaafanne ajajaan poolisii aanaa Boosat Koomaandar Muhammad ta'in kun nuufis haaraadha jedhani. Namoota ajjeefaman jedhaman kana nuti akka waajjira poolisiitti nu birattis hin hidhamne hin arginellee waa'ee ajjechaa isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti waan deemaa jiru argaa jirra. Qaama biraatiin yoo raawwatame hin beeknu jedhani. Naannichi bakka sochiin hidhattootaa jiruu fi saamichi adda addaatti raawwatamu waan ta'eef qaamni nageenyaa mootummaa hedduun buufatee waan jiruuf ajjechaan kun eenyuun raawwatame kan jedhu yoo qulqullaa'e malee ammatti waan beekan akka hin jirre himani. Ammaan dura namoonni yeroo raayyaa ittisaatiin to'ataman nuti akka poolisichi isaan irraa fuunee adeemsa seeraa akka qabatu goona. Ajjechaa miilanaa kana garuu quba hin qabnu. Namootni kun eenyuun to'ataman kan jedhus hin beekne. Gara keenyas dhufanii hin turre jedhani. Ajjechaan kun halkan kaambii waraanaatti baasuun raawwatame kan jedhu maatiin miidhamoo kanaa reeffi namoota afran kibxata guyyaa naannoo sa'aatii 6tti bakkichaa kaafamuu dubbata. Namootni ajjeefaman kunneen horsiisee bultoota akka ta'anii fi sababni ajjechaaf isaan geessise ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatu kan jedhuun ta'us hima. Aadde Kuuleen haadha ijoollee dubaraa 5 fi dhiiraa 2 yoo ta'an namootni waliin ajjeefaman sadanis kanneen bultii qabanii fi maatii bulchanidha. Sirni awwaalcha namoota ajjeefaman kanaas kibxata darbe magaalaa Walancitiitti raawwatamuun ibsamee jira. Ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatame kuni gandichatti rifaatuu guddaa akka uumee fi ergasii namootni gandicha dhiisanii godaanaa jiraachuus miseensi maatii kanaa himee jira. Ta'u malee Oromiyaa bakkoota adda addaatti ajjechaan qaamolee nageenyaan namoota nagaa irratti raawwatamu akkasumas namoota to'annoo seeraa jala jiran hidhaa baasanii ajjeesuun hammaachuu dhaabbileen mirga komachaa turan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti koomishiniin mirgoota namoomaa qoratu gabaasa fulbaana darbee baaseen humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa murtii seeraa malee ajjeesaa hidhaa fi dararaa jiru jechuun himate. Ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwates akka fakkeenyaatti kaase. Lakkoofsa Itoophiyaatti 3/22/2014 godina Shawaa Bahaa Afaan Taalleetti miseensonni gadaa michillee qaamolee nageenyaan ajjeefamuun dheekkamsa guddoo kaasee ture. UN ajjechaa ol adeemaa Maanu'eel Wandimuu Qillam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti caamsaa 2021 ajjeefames kaasuun Oromoon Qillam Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa yeroo baay'ee miseensonni maatii isaanii miseensa waraanaa bilisummaatti jedhamuun murtee seeraa malee akka ajjeefaman ibse. Dhaabbilee mirgaaf dhaabbatan ajjechaan adeemsa seeraa sarbuun raawwatamu akka dhaabbatu deddeebiin